Dhuftanii ijoollee. Dhufneerra abba. Nooraa. Durii ayyaanni ganamaan mannoo ifameetu ayyaaneffatama. Dur oolaa birri qarshii 5 binneetu qallee nyaanna turre. Har'a 5,000 ta'e kunoo. Egaa amma waan inni isin barbaadeef ayyaana har'i. Guyyaan ayyaana waan ta'eef isinis akkasin gammaddan. Hiriyoota durbaa keessan isa suuqa keessan sana fiddanii walumaa wajjinii nyaannee dhunnee taphannee akka gammannuufan ati dhattee hiriyaa kee fidda ilma koo. Ati dhattee hiriyaa kee fidattee dhuftaa dur. Abba hin finne dhanne durii makana yoo dhiifte maal qaba? Nutti hin teetta. Dur waan ta'e nutti hin teettamini? Hin finna durii manuu dhiisi. Tolee durii akkasittiin ayyaana iftoominaa walii wajjin dabarsuu jedheetani dur. Deen dhufa abba waan tokko rakkoon qabu. Maal taatu jaartiin dur du'eera ta'e maal qaba? Abba naan dhufan. Ati immoo waan tokkoon sitti hima. Dur ijoolleen dhuddeemmachuuftu. Haa ta'u durii dhiisaa gara dudduubaa qofa natti. Kanaaf akka hin dhunne dhuddee ayyaanaan mana koo hin balleessiniin siin jedhe. Hin dhugin. Yoo machaa hin gaafatinaa garuu hin dhugan. Hin dhugin. Dhuddu malee machooftaa. Dur. Hello bareedduuko. Nagaadhaa bareedduuko. Jirra bareedduuko. Dheengadda bareedduuko sii bilbilan kaastu bareedduuko. Eeka waa'ee sagantaa keenyaa irraa sitti meera miniiree jaarsi fidiinaan jechaa jira waan jiru hundumaa waliin mari'anneerra naannoo manaattiin si eegaa jira bareedduuko. Rakkoon qabu naannoo lafa karaan akkas ta'ee dhufu beektamini lafa makiinaan irra naanna'u irra dhuftee hello tole achuma irra dhufta rakkoon qabu tole. Nagaadha miti baay'ee daftee dhufte daqiiqaa 50 duubaan manni keessan as ta'uu isaan barreen ture. Manni keenyaas waan si dhibu akkuma kana dura sitti mee waa'ee wantoota na rakkisan tokko sitti meera. Biyya keessa xinnoo yeroo dheeraa waan hin turreef na rakkisa biyyi keessi. Amma uffannaa makkoon argita miti ati caammaa Taayilaandii hidhaansa Ayirlaandii waan si dhibu. Kaalsiin koo Hoolaandii laandiidhaan waan hin gaadde deemu tokko kun waa'ee mana keenyaa sitti meen jira. Abbaan koo dheengadda guyyaa masadii duradha kan inni Hoolaandiidhaa dhufe. Akaakayyuun koo akkoon koo hundumtuu Hoolaandii jiraatu. Kanaaf xinnoo of eeggannaa si barbaachisa yeroo jaarsa keenya ajjinaa softu mana keenya dhufte. Gandi keessan as ta'uu garuu natti himne turteetti yeroo dura bakka biraatti yaadan tureen. Akkasi gaa yeroo baay'ee biyya bakkeetti yeroo deddeebitu biyya keessaaf biyya bakkeetti yeroo deddeebitu Ameerikaaf biyyuma gidduuman jiraadhachaa jiran garaanaan tartaarka waa matee irra jiraachuu barbaadan jira gidduuma sana arguudhaa fi wantoota tokko waa'ee barumsaaf asii gaggaafachuu danda'u. Digirii kan koo si gaafatu beektaa sirriitti siin jedhanii. Sirriittan beekama allatti himtee jirta. Digirii koo lamaan akkam biyya bakkeetti fudhestimeera. Digirii koo isa jalqabaa fi isa lammaffaa biyya bakkeetti fudhestimeera. Abbaa keetii mini kan walla barsiisuu deemtu garuu. Abbaa kooti xinnoo gaaffisti baay'isa waan jedhu dur waan jedhuun gaaffisti baay'isa dhee sodaadhee. Kanuma abba dhuftee ilma koo akkas malee
kottu. Nagaa jirtu. Nagaadha. Kunoo akkas iftoominaan ayyaana gaafa ayyaana waggaa akkasitti walii wajjin akka dabarsinu anatu barbaade taa'ika noori noori Tole, noori tole. noori mucaa koo noori. Baay'ee nama dhibaa intala koo dur nu- duri ayyaana waggaa akkasittiin dabarsu ijoolleen maatii dhokattee bakkee keessa jooraan oolu. Dhugaadha dhugaadha. Ilmi koo kun cimaadhuma kunoo isee akka keetii argatee kunoo manatti fidee kunoo wal barsiisee na gammachiisa akkasittiin kunoo. Natti meeraannis baay'ee nattaaseera waa'ee keessanii. Maqaa keenyu naan jette. Maqaan koo iftuu. Iftu utubatti natti nimin naa galaam utumatti natti nimin utumatti natti nimin. Meerree laata tokko immoo hin dhumne ammas akka inni dhaqee hiriyaasaa akkuma kana fidatee dhufu itti meera. Maal godha garuu kunoo mucaan koo kun mana barumsaa dhiisee Isa kam isa lammataa moo? kutaa saddeetitti waggaa lama. Akka isa kanaa cimaa miti jechuudha. Inni barumsa biyya bakkeetti barate miti inni kun. Kutaa saddeetitti waggaa lama kufee Yoom deebitan isin biyya bakkeetti? maali biyya bakkeessa maali natti asoftati kunoo Dhiifama al tokko. kaleessu dheengadduman biyyaa dhufe laa kunoo baadiyaa Al tokko dhiifama. Buddeen dabaleen dhufa amman deebi'ee dhufti waan tokko waanuma tokko hin dubbanne. Dhiifama. Abba waan tokko hin dubbatin. maali si argee mamala natti jijjiirrate du'eem kunoo akka inni tafannu kakaawu argite nu ajjeese maal tafe kanarra Afaan nama kaa'u jaallata. kunoo naa gorsimee dhala koo mucaan kun barumsa jibbee kutaa saddeetti keessatti si'a lama kufee Eenyutu? si'a lama kufee kunoo anaa wajjin mana keessa taa sana qofaa dhaaree kunoo ayyaana waggaa kanaa waliin dabarsinaati kottaa jedhani kunoo baadiyaa keessaa maatiin keenya firri keenya lammiin keenyaan waamnaan dhinnee kunoo asii sadii taanee isaatu na dide mana keessaa hin baanore achumaan asitti dabarsaa jirra kunoo. Naa gorsi biyya bakkee moo maal jedhee biyya bakkee animu maali mucaan biyya keessa na baasuuf adeema moo Baga geessan ayyaana waggaa miti namni karaarama maal hojjetaa jedhama. Dhaqee akka koo daadhiin dhuguu yoo isa kaan dhuguu dadhabe ani biyya kanattis hojiin hojjetamu naan gadu maal ta'a amma gatiin boba'aa gadi bu'e gatiin daadhii yoo gadi bu'e maal ta'a addunyaa wajjin dhuguu qabnu addunyaa wajjin deemuu qabnu kaafannee abnaa danatti lafan bar anamman daadhii burcuqqoo lama dhugee baranni barreen gadaanatti fakkaatu aannan gubadhe biyya kana keessaati warra mana hin dhuftee dhala koo abba maalin siin jedhe
maalin siin jedhee ganama tuutin bahin kottuu taa'ime Innunne har'aa hin dhuginii Innunne hiriyaa kee qofa fidi na barsiisi siin hin jenne Fidee Innunne kunoo akka ilma goosa kaanii waan inni fidee dhufe iftuu mucaa kana fakkaattu fidee walla barsiise ati hin dhuginii har'a fidiiti walii wajjiniin dabarsinaa siin jennaan hamma duddee dhuftaa ilma koo taay meerre hiriyaan kee ati natti fidi siin jedhe immoo Nagaadhaati. fidi wallu barsiisi kan hin jedhe immoo mee Fayyaadhaati yaa. Nagaa nagaa. Mana daadhiitti si beekaa ife. Eessatti hin beekaa abbaa kan. taayi mee taayi maal lafuma taa'uun beekan kana na rakkiseeraam Dhiifama nan ture miti jala. Akkuma nama Ameerikaa dhaqee dhufeen ta'e miti. Nagaa. Kana booda dhagayeera hunda isaayyuu. Na haqaa ammas dabaltee na sobuuf deemta? Waan meeqaa osoo nama bareedduu ko. Na haqaa hundi isaayyuu. Yeroo muraasa gidduutti Taayilaandii dhaqee waan meeqa kan sii fidee dhufe tu haasofnuun. Nagaa. taayilaandii Balleessiteeti. taayilaan Iddoo dhaloota kee irraanfattee. iddoo dhaloota koo akkamiin irraanfadha kunoo oromiyaa keessa kaayeessatti biyyaa na baasuuf adeemtaa toofte Eengadda dhufeen. Hundi isaa hoo nagee. dheengaddan dhufe eeyyee baadiyyaadha Noorweey dhalooti isaa Noorweey nyaataa fedheetiin biyya nagaa. Noorweey. Galatooma. Jedhaa. Ulfaadhaa. Abba maaliin si godhe diroo? Ittiin himtu eessa ittiin himtu Noorweey akka dhufte. Maal ta'a maaliif dubbii balleessi taate? Maal almee kan sitti maasitti? Maal ta'a waanuma gaarii dubbattee mucaa magaariin fidee dhufe yoo mana keessattu. mucaan anati biyya koo keessaa na baasuuf utuun biyya keessa barri baraa siyaa baasu Taayilaandiidhaan dhufee deemuu eessaan dhufe. Dogoggoree mana namaa ta'anii. Garee diraamaa Koofin guddaa galateeffannaa haamilee kennaaf. Televezyiiniin daawwachaa jirtan OBS dha. Sagantaan kun immoo wiirtuu maltii miidiyaa fi iventisiin televezyiinii OBS wajjiniin ta'uudhaan qophii ayyaana Faasikaa